Welcome to grade 9 biology, unit 4 part 4. Tagan kan karabarnoto biology kutaa sagalaffaa boqonnaa afuraffaa partii afuraffaadhaan walitti deebine jecha. So today we start from sporulation. Before we proceed to the lesson, don't forget to subscribe and like, share this video, okay, in order to distribute to all students, okay. Okay, let us start from sporulation, okay. Okay, let us start from sporulation. Okay, why sporulation is an ideal means of ideal means of asexual reproduction in colonizing different habitats. Look, so akkamitti sporulation kun gosa walhormaata saala malee ta'e biddoolee garaagaraa habitaati garaagaraa yookaan biddoolee garaagaraa colonize godhee yookaan immoo koloneeffatee jiraachuu danda'a jechuu isaati gaafiin kuni. Okay, the majority of fungi, look, the majority of fungi however reproduce asexually by formation of spore. Look, irra caalaan fangasoota karaa saala maleetiin kan wal horan adeemsa dhukkee tolchuu yookaan immoo formation of spore kanaan wal horan jechuudha. Dhukkee yookaan spore jedhamu kana uumuudhaan oomishuudhaani wal horan jechuu fangasoonni. So these spores are dispersed often by air current, and if they reach a suitable situation they grow a new hyphae. Sporing kun yookaan immoo dhukkeen tun ni faffacaati qilleensa fi wantoota garaagaraatiin faffacaatee immoo bakka naannoo mijaawaa yeroo argattu ni magarte jechuudha. Magarteet hyphae haarawa taatee baate jechuudha. Haala sanii sanyii fangasiidha faffacaatee jechuudha. Okay, the hyphae develop into mycelium. Hyphae tun eessitti karam guddatti kara myceliumitti guddatti jechuudha. So as the tip of the hyphae swelling or sporangium, gubbaa hyphae kanatti kutaa bokokaa yookaan immoo sporangium jedhamu kan spoorii kuusii argamu yookaan immoo afuuffee spooriidha yookaan dhukkee kuustee argamtutu argamaa jechuudha. Okay, penicillin and mucor, gosoonni penicillinii fi gosoonni mucorii kun gosa fakkeenya fangasiiti jechuudha. Keessattuu mold fakkeenya moldiiti jechuudha. Fakkeenya moldiiti. Okay, kan isaan gurra guddatan maal godhu decaying food nyaata burkuteessuudhaan nyaata bospos yookaan immoo nyaata daakanii burkuteessuudhaan jiraatan jechuudha. Akkasumas vegetabilii tortorsanii ajeessuudhaan haala kanaan jiraatan jechuudha. Gosoonni fangasiidhaa karaa sporulation kanaa jechuudha, karaa asexuality. Okay, these figures represent this asexual reproduction in fungi kana jechuudha. Fangasiin amma fakkeenyi mucorii fi penicillium dubbanna kun jechuudha. Isa kana fa'aa gartaa kun firuutiidhaan kanaa fi kun immoo akkaataa bagarii isaaniiti. Akkaataa germination isaaniiti jechuudha. Efa germinate amboota immoo spoorii tana faffacaasan jechuudha bakka garaagaraatti. Spooriin tun immoo deemtee bakka bira biqiltee fangasii hedduu ta'uudhaan akkasitti sanyii fangasoota faffacaa jechuudha. Okay. Okay, when we move to the another subtopic, vegetative propagation. So vegetative propagation is, look, vegetative propagation is a method of asexual reproduction in plants especially. Vegetative propagation jechuun adeemsa
saalama malee wal hormaata bineensotaa yookaan immoo biqilootaa ta'e kan yeroo baay'ee maal laallatu vegetative propagationiin biqiloota laallataa jechuudha. Gosa saala malee wal hormaata saala malee ta'e kan biqiloota keessa gaggeeffamu jechuudha vegetative propagationiin kun. Where the structure of leaf look lateral meristams such as root gareen qaamota biqilootaa kanneen akka hiddaa kan akka jirmaa akkasumas kan akka barsii yookaan immoo bakka isaan mukni irraa biqilu jechuudha. Akkasumas leaf baalota biqilootaa jechuudha. Give rise to a new self supporting individual. Kana hunda umuree yeroo dhaabnutti biqila haaraa kan if danda'ee biqila waa hundaan guutamee taa'u ta'ee biqila sanyii sanii ta'utu irraa argamaa jechuudha. Karaa vegetative propagationii kanaan jechuudha. The following are types of vegetative propagation. Kanneen irraa gadi gaa bakka lamatti qoonnachuudhaaf vegetative propagationii kana natural vegetative propagationii fi vegetative propagationiin kun adeemsa biqiloonni jirma isaanii baala isaanii yookaan immoo hidda isaaniitiin itti wal horan jechuudha. Adeemsa kana keessa immoo bakka lamatti ilaalla bakka lamatti irree ilaalla. Tokko natural vegetative propagation jennee laallachuudha. Natural vegetative propagation keessatti let us start with from stolons. Stolons or runners. What is stolons? Look. Stolons or runners. Runners are it is a part of plants, Runners originate from axillary bud. Runners yookaan immoo stolons jennu kun eessarraa originate yookaan immoo eessarraa ka'umsi isaa axillary bud jechuudha. In the lower portion of the plants. Kara gadii biqiloota caasaa qaama biqiloota kara gadii keessatti kan argamu ta'uu isaati. Akkasumas grow along the surface of the soil. Dalaga guddataa jechuudha. Biyya keessatti jechuudha. Biqiloota irraa kara labbaa deemaa jechuudha. Stolonsiin hidda labbaa deemu jechuudha. In the cultivated strawberry keessatti fakkeenyaaf baala akkasumas daraaraa akkasumas hiddi are produced at every other node on the runner. Look. Baala haa ta'u jirma haa ta'u filaaworii haa ta'u yookaan hiddi kan irraa giroo ta'u kan irraa originate ta'u noodii runnerii gubbaa jiru kan labbaa deemsan irraa oloo meeree san booda immoo biqila if dandeetaa deemaa jechuudha. Damee baasaa deemaa jechuudha. Just beyond each second node. Tokkoon noodii jechuudha. Noodiin tokko dabree tokko lammaffatti dhufe isaan gidduutti noodiin biraa kan dhumaa gubbatti dhaabbatu maal ta'a? Ol guddatee san booda furdataa jechuudha. This thickened portion produce first the adventitious root. Bakki furdate yookaan immoo qaamni gubbaa kan noodiidhaa kuni bakki furdate kun maal uuma yookaan maaltu irratti marga? Adventitious root. The first adventitious root. Hidda akkamii hiddi adventitious root jedhamu kuni hidda gasharee jechuudha. Bakka hidda kan dhufu kun yoo caasaa hedduu qabaate jechuudha. Waan hurraa qabaate damee hurraa qabaate jechuudha. Adventitious root jennaan. Akka rifeensatti hidda heddummaatee meeruu jechuudha. Adventitious root yeroo jennu. Kanaa kana jechuudha. Then a new shoot that continue the runner. Shootiin haaruun yookaan immoo qaamni karaa samitti ol guddatu jechuudha. Shoot jechuun. Inni kun maal godha? Runneriis gubbatti ammas continue ta'et oluu ba'a jechuudha. Karaa lafatti karaa samiirraa karaa jechi keessaa karaa lafatti oluu ba'a jechuudha. Karaa atmosfeeraa yookaan immoo karaa qilleensa keessatti oluu kan ba'u ta'uu isaati jechuudha. Thus a complete plant may develop and the root as the node. Haala kanaan gaa biqila haarawaa ta'e
kantu sun irraa nu dhalata jechuudha. Kanaafuu gaa haala kanaan the nourished for a time for food scent look mukni bifa kanaan nu guddatu kun maal ta'a parent irraa adda baachuu booda suruu dastoolan maal akkam godha seeti duraan nyaata isaa argata efa nourished ta'ee guddate booda nyaata argatu duraan kara istooloniirraan kara istoolonii fayyadameeti parent irraa yookaan immoo biqila guddaa isa moggaadhaa yookaan kan inni irraa damee ta'uu deemsan irraa argata jechuudha. Efa if dandee booda immoo istooloniin ni goggoga. Istoolons dries up and withers. Istooloniin siin isaan gidduu jiru kan ilmoo fi haadha gidduu taa'ee duraan nyaata haadha irraa fiduu sun goggogee gidduu citaa. San booda biqilli haaroon sun if dandaheet biqila guddaa ta'ee if dandee jiraataa jechuudha. Haala kanaan biqiloonni karaa istoolonisiitii fi karaa raanasii yookaan immoo hidda guddaa labbaa deemu jechuudha lafa keessa san fayyadameet wal horaa jechuudha. Okay, inni itti aanu rhizomidha. Okay, rhizome. What is a rhizome? Okay, in many plants, horizontal shoots arise from lateral buds near the stem's base and near grow under the ground. Look, horizontal shoot ida rhizomes kun arise from lateral buds. Lateral buds. Buds yookaan immoo buds isa moggaa kan eessatti dhiyoo jiru hidda jirma biratti beezii jirmatti hundee jirmaa biratti kan dhiyoo jiru akkasumas giroo underground lafa keessatti jechuudha jirma kana keessatti jirma hundee jirmaa bira ta'ee kan lafa keessa guddatu keessatti hidda argamu yookaan immoo shuutii deemsan rhizome jechuun. Such underground horizontal stems gartee such underground horizontal stems are called rhizomes. Look, stems yookaan immoo jirmi lafa keessa jiru kan horizontaalii deemu kan lafa keessa dalagee deemu kun rhizomii jamaa jechuudha. Bifa jirmaati amma rhizomiin kun. At the node of the rhizome, noodii na rhizomii irratti badii jira. Bakka inni irraa biqilu jechuudha. Bakka inni yookaan shanyiin yookaan firiin sun biqilu sun irraa biqiluutu jira. Which may develop to produce shoot. Look, bakka barsiin tun bakka hidda san gubbaa hidda jicha keessa deemu jirma jicha keessa deemu san irratti quuccoo qabaachuu quuccoo ittiin bakka ittiin magaruun sun batsi jedhamti. Badii san immoo maal godhu san booda bakka tanaan produce shoot. Shuutii yookaan immoo baala yookaan jirma kara samiidhaa oloo deemutu asirraa magaraa jechuudha. Ifa magaree booda immoo kun lafa keessaa beet kara samiitti oloo deemee san booda baala fi jirma ta'ee biqila saniif akka inni danda'ee jiraattu taasisaa jechuudha. The shoots became independent plants when the connecting the rhizome. Look, as keessatti ammas rhizomiin duraan haadha guddoo fi biqila xiqqaa wal qunnamsiisu sun ni duuti. Akkuma istoolonsii reemu tana duuti sanitti jechuudha. Efa biqilli kun biqilli lafa keessaa oloo beekuun if dandee booda rhizomii isaan jidduu qunnamtee haadha fi ilmoo wal qunnamsiiftee hidda duraan nyaata achirraa fidduuf sun jidduu duuti. San booda immoo biqilli xiqqaan magari sun if dandeet jiraataa jechuudha. So manii grasses citaawwan gosti garaagaraa karaa kanaanii rhizomii fayyadamanii citaa if dandeetanii naannoo kolonii keessatti horii nyaachisa horiitii fi nyaachisa horii bineensota garaagaraa nyaachisa harbivooritiif kan ooltu ta'uu isaati jechuudha. Giraasii qofa osoo hin taane mukoonni hedduu jira. Asirratti immoo fakkeenya giraasii fudhannee malee. So this is enough for our today's lesson. Until we join with a new lesson. Goodbye.